Ashama harka fuuni kabajamtoota hordoftoota YouTube ko nageenyi keenya bakka jirtanitti isna qaqqabrecha egaa TikTok irraa gara YouTube yaada isinaaf kennitaniin dhufuun ko ni yaadatama edda YouTube eegaleemo har'a ji'a sadii guuteen jira joota sadan kana keessatti qophiiwwan bashannansiisoo bohaarsoo akkasumas irraa barattan jenneeti yaannu isin biraan gahuun keenya ni yaadatama so especially gara entertainment kanaan qophiiwwan baay'ee babbareedoo ta'an isin biraan geenye jira jenneeti yaanna kanammoo akkan jedhu kan na taasise commentiiwwan isin yeroo hundanaaf laattaniidha kanaafu guys thank you isin jechuun barbaada so ar'allee ji'a sadii guutuu keenya wal qabatee qophii haarawaa kontentii adda ta'e tokko isinii fideetiin dhufeen jira so kontentiin kun maalinni yaadni kee amma hoo maalinni warri jettan hamma dhuma qophii keenyaatti yoo nu faana taatan kan beektan ta'a jechuudha oh guys ifama guddaa oduusnitti baay'isee mini baay'isee rakkoon qabu baay'ina saba kanaa yaada keessa galchuudhaan oduu baay'isuu aadaa godhachuu qabna jedheen yaada baay'een keessa rifatanitti mini nan qoosee egaa qophiin keenya har'aa maal seetanii meeluu jaalalaa jedha meeluun jaalalaa tokko jedhee har'a eegaluuf jedha akkasumas har'a keessumoota lama qabadhee dhufeetiin jira shuraa fi urgeechaa jedhamu baga nagaan dhuftan by the way guys be free akka mana keessanitti ilaala okay ani garuu akka narraa bareedeera mini guys sirraa bareedee caccalaqqistee barati laale ba kuni bareedinaan mana maal taate atis akkuma mana keetitti ilaaliga maal quuxoftee deechaantee hondo gongorina sirreessi gowwaan eega yoomii dogoggoraa miti shura please harallee ta'ume afaan kee qabadhu ani homma nagaa gadhamcaa kana wajjin by the way studio era jirta malee mana obbo Filaasamin okay select your before talking ani maraa injira mucuma kana maalan godha ijoollee maal taata lola dhiisaa malee maaltu akkanas hin godhamu nageenyi nuun ta'uu nageenyi hin barbaannoo jettan jecha laali istiraateejiidhaan wal sirreessina cinitti meelaalan kuno urgee koo ila arraba kees ulee kanas gaduma qabi yeroo hundaa wanti hundi shimalaan furama jechuun gaarii mini egaa irra deebi'aan kabajamtoota hordoftoota koo ifama isin gaafachaa gara qophii keenyaatti deebina yeroon yeroo meeluu jaalalaati qophiin keenya har'aa meeluu jaalalaati jaalatanii dhabuun jaalalaan caccabuun deebi'anis gaggabuun meeluu jaalalaati caba jaalalaa naafa jaalalaati egaa keessumoota keenya har'aa kana keessaa eenyutu meeluu jaalalaa qaba eenyutu meelate kan jedhu kan wajjin daawwannu ta'a hamma dhuma qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya yeroo hundumaati egaa namni tokko haa jalqabu galatoomika tole maaramii soole irratti ijere jaars maal ta'u dha bolla wajjinu taalta kaatam maal ishiin turi jana wanni qirraari amma tokko amma taarikiin jaalala kiyyaaf keeti maal torsiyu taachisame simmeetii keetis tokko taataradhutu bakka gadi taa'ayaantee maal taate urgee koo atis gaduma taa'i by the way jaalalaaf jettanii hamma amma kan dhaabbatanu gahaadha by the way ani yaada kana yeroon fidu qophii kana qopheessuudhaaf kaka'umsa kanaaf ta'e tokko namoonni hedduun jaalalaaf jedhanii dhaabbatan akka boqotanii fila okay kanaafuu taa'atii namni tokko haa jalqabu eega jette eega anumatu eegalaay anumatu qophii kee sagantaa kee kanas amma basmaam jedhee eegaleemti ammas taanaan immoo jaalalaadhi anuma kan namoota gurguddaa wajjinis oolu iddoo uqatiin jirtus anuma beeka anumatu isaa wajjinis oola kaawwannaa tana biras achitlee uqatiin tun hin jirti beetta kanumaafuu anumatu haa eegalu ame hayyee haa ta'u kabajamtoota hordoftoota keenya meeluun jaalalaa tokko jedhee jalqabuuf hamma dhuma qophii keenyaatti nu faana ta'a egaa immoo qophii meeluu jaalalaati waan ta'eef namoonni jaalallee keessan yookiin jaalallee teessan miitanii biraa deemtan yoo jiraattan carraa kanatti fayyadamuudhaan imimmaan keessan xururradhaatii boohaa akkuma isiniin jedhe qophii keenyatu meeluu jaalalaati warroota kana keessaattis eenyutu meeluu jaalalaa qaba kan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a itti fufi please go enough please urge malo dis shura please imboin Hebede kamaliti basanti yo ana berenya tire hebede maliti tare maliti yo hebede basanti yo no te jalan hebede
Maal taate amma ante maal takkanas hin qarfachiisi boochisasi. Maal takkanas godham. Anu maashina shorkiiti ya dhiisetum kunoo ka siilii maaramii soolee fakkaattu dhiisetuman inuman taa'e. Maaltu akkanas godhamasi. Maal siin jedha amma kana dhiironni hoosi dhagaan amma maal sirraa baratan. Maal isheen tuni haatee kanumatti xiitti. Exactly, you are correct urge. Urgaako. By the way, dhiirri yeroo boochisu malee yeroo boorraan bareedu. Kanaafuu boo'inaatis. Lakki isin waan barbaaddan jedhaa malee jecha. Isinuu barbaasaati yoo doobeettanii jecha gareef gooxiin gurmooftanii ganda keessanitti dukkaanii dhaabdanii akka yeroo mallasaan amrii ta'ee sanitti wajjin boottatu. Wasaati waan hin beekne wasaati yanarra laaliin kaa isaa waas hin beekne ni waan si beekuuf dhaqana ol si foqa. Maa kataati tuni amma jara namaa xixiitti. Maal akka namaan xixiitu jiran. Maana sheeru. Maasti shafaan hin luggoman naa fedhii afaashi kana xaxeetoo luggomee gadi shi teessisa. Akkasitti malee tolan jettu tuni. No urge. By the way, miira dhiiraa dhukkaamsuun cubbuu guddaadha. Yoo fedha isaatiin boo'ete hagu. Continue shura. Lakki marsaa kana xumuradhe waa kana booda caarraa kennita ta'e itti deebi'ee boo'a. Kanaafuu maal eegdare ati itti fufi. Maalan godhaani kunoo waan silaa hin rooba silaa karaa kamiitti dubbadhaan. Waaqa roobaa jiru ammoo hin dubbatan bakka akka kan namatti buusa maal taate. Amma erga ishii xumuratteen illee itti nafufa. Amma kaalaali amma haalli jaalala kiyyaa jechaadha laali. Bataam itti kabbaadidha laa. Akka goorobeeti keenyallee boonyetoo imimmaanii jechaadha ija keenya of coroqeessu baannellee amma onneen teenya nu keessaa dhootee fana daatee badduutti jechaadha. Jaalanne afaqqarree amma kana taanutti. Okay, eessatti wal bartanii akkamiin immoo jaalalaan siddite kan jedhu nu kaasimi. Amma kunis gaaffii bareedduudha. Iddoo itti wal barre amma bishaanii waraabuu haadhi kiyya bishaan ergatteetaniin laga yayyii jedhamtu akka hin jirti amma achii bishaan bu'inaan jedhanii amma yeroosaa kiramtiidha nan yaadadha. Yeroosaa kiramtiidha amma bishaan kana laga kana waraabuu hoggaan deemu yarikaanii lamatti qabadheetaniin laga kana bu'ee amma lafti immoo jechaadha akkan taa'ee mucucaatala. Deemee bishaan kiyya yarikaa lamatti laga keessa waraabbadhee yoon akkan ol deebi'uudha jedhu amma girrigirriin uumame. Luka kiyyaa fi mareetii jedhuutti girrigirriin uumamu. Nan dhaabbadhan jedha lafti kun inuma na jalaa kaataa nan mucucaadha. Nan gitintiraa yoo shan gitintireetanii ja'affaa irratti jechaadha. Gitintiree mucucaadhe micayyoo laali furnoo dhiqeetii fakkaatti micayyoo. Furnoo dhiqeetiraan garaagarummaan qabdu. Ishiitti kaadhee ishiitti lixxe. Hin jedhu sitti fakkaata. As biratti kaa fincaa surree si guutuun. Maal taate yaadu? Asitti onneen kodhootee jedhika. Amma kaa guyyaa kana kaalaa tanananii salphadhee taarikii anan ta'e. Onneen tiyya biloon ishii kan bitittiin jettee addaafte guyyaa kana jedhina. Okay, walitti deebina. Meeshuraanis namoota irraa akkan iyyaafadheetti meeluu jaalalaa qaba jedhu. Ati mee yaada kana irratti maal jetta? Dhugaa kun haqa beektaa ila waan kana gochuu kiyyaaf jecha boo'ichi reefii surra ga'a. Dubbiin tun dubbii haqaati. Onnee dhootte baadhee deemu. Onne ma dhoote jecha. Ila akka bakka lama addaan baate onneen tun. Akkamiin dhooteen immoo gaaffii koodha. Akkanaa beektaa intala wayiitu ollaa kenna. Akka aadaa naannoo ani itti dhaladheetitti jecha ciiniyoo je'atti galu walii yaanee sirbina. Sirbitan? Koldheen callaan achi wal geetti. Sagantatu maali sitti fakkaate? Waarisa. Takki immoo hin siree yookaan immoo sheboo jedhama. Sheboo waan nama dhibaa warri sheboon beekne gaara hirribaa. Isa booda itti sii deebi'a. Ijoolleen dhiiraa loon onnattee tashamarranii immoo cumee nyaata kennitee maatii immoo raffiftee maatiin haara fuudhee maal gooti si fakkaate? Suuta jettee bakka ofii ciiftu san mooyyee midhaan itti tuman. Inni sirri beekaa waan kana mooyyee tana bakka ofii ciiftu san raffifteet akka abbaayyoo ala naannee ol deebi'u iddoo naannee ol deebi'u achi isiin dhabne jecha mooyyee bakka tana raffiftee yaati kan naa qabadhu. Maaloo re'aan ta'eeti kanuma bo'uu qabdu boocheem duratti ati
Ammanaa iyyuu boochee dhiisuun keetu ati garaa jabaattaa dhiiga maammoon nyaantee maal taate? Maal urge? Baay'ee wareegama hammana ga'u walii kaffalanii boohuu dhabuun cubbuu guddaadha. Safuudhas baay'ee imbootoo jettee iyyuu imimmaatu ija keessa siif hin teenye. Ofiif dhufa gadi. Yaa kanaafuu dhiifama naaf godhaa. Kan kanaan dura dhiirri hin boo'u jedhe dhiifama guddaa dhufa. Mee egaa seenaa kee kana imimmaan hin dabaliti nuuf himme. Egaa kabajamtoota daawwattoota kun akkas taasifne as geenyeetii jirra. Egaa warroonni sooftiin siin jalaa dhume sooftii keessan dabaladhaatiin wajjin tura itti fufi. Dubbiin akkuma qarasii kaase. Mucattiin maal goote? Mooyyee raffiftee? Biraa gadi baate. Yoo sii galuu jecha wanni biraallee jira. Maal laata? Gubanii manaa jalatti maal gooti siif fakkaate? Bishaan natti. Toolee gudi. Amma kana jechuun immoo laali maal gochuutti takkaate? Amma baadiyyaatti balballi baadiyyaa kun jechaadha hoggaa akkuma kana tuqan xiit ettee ejjiti laa. Akka ishiin tuni iyyine jettee laa bishaan itti nattee laaffistee kanatti akka kaatu laa. Yoo itti iyyine immoo jechaadha laa abbaan itti baanan iddoo rafu. Kanaa jettee laa ayyuu qatii baadiyyaa jirtu. Maal taate? Akkana kun waanuma akkanaati. Maal ta'e? Maarree amma sa'aatii kana maal taasif fakkaate? Gadi baate amma alli dukkana qaba. Adda ofii deemuu sodaatti. Kophee miila takkitti ofirraa baaftee maal gooti siif fakkaate? Gara alaatti gad darbatti. Oh my god. I'm so excited. Eenyutti darbatti immoo laata? Mucatti darbatti kaa. Qashaa isii ala dhaabatee isii eegaa jira beettee. Inni illee maal godha? Kopheen tun akkuma isii bira buute inni illee deebisee eeseetti ol darbataa jecha. Confirmation koodiin isa gahee confirm godha jechuudha. Yaayuma dhagaa oolla nu yaante. Laal hoggaashiin itti gad darbattee inni asirraan ol deebisu jechaadha. Asirraanan jira. Firaatii tokko malee karaa barbaaddeen dhufuu dandeecha. Namni tokko sin tuqu. Homaa sodaatiin jechaan jiraam laa. Laali. Akka kanatti maal gooti si fakkaate? Amma kopheetti ol darbate mucaan. Kophee san deebisee itti darbataa ammallee kanaan gadi hin baatu. Dhiira biraa ta'uu mala. Qashaa isii ta'uu dhiisuu mala. Maal godha? Sagalee dhageessisa. Amma ati yoo bilbiltu amma koodiin ta'e hin jirti miree ta nama ilata adda baaftu tante bilbila taan irraa jecha. Amma mucaan kun maal godha? Ila koota gadi fiigi jecha ammanni kun beettee akka kanatti waamee ijoollee hundi isii jecha. Kodhee hundi koodii tana qaba. Wal waamanii akka kanaan dargaggeessaaf dargaggeettiin gandasanii guutuu isii bakka cidhaasanii wal geetti. Nullee as keessa waanee siin jechaa. Egaa akkuma dhaggeeffattanidha. Kabajamtoota daawwattoota koo seenaa akkaan mi'aawudha. Seenaan kun hin xumuramne hamma dhuma qophii keenyaatti nu faana tura. Atitti deebina urgee mee'ati dhoqa jaalalaa gidduutti edda of argitee booda jechi kee jalqabaa maal ture laata? Amma gaafa sangaa jechaadha laali. Amma ijoollee lakkoolee beektamii amma walitti maramti wal jaalatti laa. Ijoollee lakkuu lama taatee dhalattee jechaadha laa. Akkuma ijoollee lakkoolee kanatti akka namatti walitti maramnu. Bishaan kun jechaadha laali amma lagni tun hin guutti yeroo san kiramtii kana keessa sirriitti guutti lagni yayyeedhamtu tun jechaadha. Amma as nu ga'e bishaan. Bishaan kana keessatti kufnee jechaadha mul'achee laa. Akkanumatti ofittan ishii qabe bishaanumti akkanatti si qoroxxomu kun laaloo tuttu. Oo'aan deemasitti fakkaata. Nutti oo'e naannoo keenya sun. Amma akkanumatti ofitti ishii qabe isheenis akkanumatti ofitti na qabde akkanatti waan ija ishii keessa laalu isheenis akkasumatti na laaltu. Amma sirumaa akkanumatti walaammanne na sirbaa fedheetanii sirbi tokko naa dhufe sirumaayyuu. Amma sirbichi sun maalan jedhee sirbeeyyuu. Baddaa jaarsoo yaa lafa qoree baddaa jaarsoo yaa lafa qoree shoolee yaa lachi qalla na warraas kinii natti tola nyeree nama si ammannu taate qabatta kun eeyyega amma anumaa kana sirbee fi xumuratu akkana ofirraa na qabde kaballaadha lafa nan buustu waante amma kana booda gara achi sinu taalle laphuma ishii kanarraan akkana shaalaan jedheetti hirkadhe irruma gadi jeesaani maal taate. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya urgee fi jaalalleen isaa doonii jaalalaan galaana jaalalaarra imalaatii jiru. Shuraa fi takkittiin isaa humna jaalalaan walitti baquuf wareegama guddoo kaffalanii dukkana limixii keessatti wal arguuf arreedaa jiru. Xumurri seenaa kanaa maali laata? Kan wajjin daawwannu ta'a. Hammasiisin Heeraan Tiyuub subscribe gochuudhaan nu faana ta'a. Walitti deebina.
Qoraattiin jaalala kee na waraane onnee koo simboonsa jedheen kunoo madaa koo baadhee joora. Laphee koos nan hambisne onnee koo irra utaale garaan koos sirrii miti jaalala kee xawwaale shartattee na kajeele. Yaa Rabbi kunis amma kennaa tokko uumaa koo atumti galatoom an kanan jedhu beekumsuma qabdu guutuu samii kana tarsaasteetu narratti gadi dhangalaaste. Maal abbee akkas bareedu nootaa muuziqaa Maayikil Jaarsan fakkaattanii sarara barreeffama tiyaatiraa Sheekispiir fakkaattanii akkana bareeddanii deemuun. Alaabaa bareedina akka keetii kan onnee isaatuuf ka. Maaf rukuttare. Maaf akkan si rukute beektu? Asheetaa fi bareedina rurrukutanii nyaatu isa jedhuufi. Ammoo maal rukutte? Ammoo nok nok zedor ispiliit jedhu beekte warri faranjii rurrukuti hin siiba namaa jechuudha. Oosa akkasii iddoo mabarteetti geeffadhu obboleessa koo. Shaakala irra hin jiran maal taate? Barsiisaan keenya piraaktisii bahaa tiyaatira akkanatti hojjedhan jedhu maali akkam xinnoo ishee haalli ani ittiin hojjedhe kun dhamdhamni isaa xinnoo ishee isinitti hin tolle. Waan makka rukuttaa keetti namatti tolu iyyuu argeen beeku. Ataanuu dabalameeyyuu natti tola. Oh my God! OMG! Ati jechuun bara nama muudiin bara kanaa galeefi. Keessumaa jechuudha. Ani amma yaada gurguddaa baay'een qaba tiyaatira irratti. Si faanan hojjedhaa siin jechaan jiraam lubbuu koo. Lubbuu koo jettee bara. Maarree yoo jedhe rakkoo qabamoo? Dhiisati. Mukti laaftoo beekte? Namni kun hundi dhufee maaf gaaddisa kee jala boqataa jedhee odaatti hinaafuun kanuma jiru. Akkam abbaa isaa mi'aa jechuun isaa. Ati artistiidha moo? Ati artistiidha moo? Na gaafatte. You questioned me. Artistii guddaa artistii biyyi kun qabu. Qaroo saba kana akkamitti gaaffii kana gaafate. Ani bara artistii keessa darbeen jechuudha. Awwaardiiwwan barana jiran. Keessumaa ammoo odaa awwaardii jechuudha. Odaa mashee hundeerraa buqqisee nyaachuufan jira. Amma kaasiif wareegamu. Amma kan galaanni jaalalaa na fudhatee sokku. Abbaa manaa qabdu sin dagattee. Obbo Fullaasaa mana jiru. Maaliree ilma laaltee abbaatti darbuuf hima? Mu'aadha ko. Isaan gaafachuu dhufne natti fakkaata. Ati daadii koo gaafachuu dhufte. Daadii. Ani bara artii uummata kanaaf jedheen gaafa rasaasni asiin na ba'e gaaf tokko na gaafattee hin beektu. Daadii gaafa. Atumtoonnee qabaadhu dhukkubsadhu malee ani guyyaa guyyaan hin dhufee si gaafadha. Suutaa jedhe artistiin. Siin hima obboleetti kiyya. Ani bara nama kaadhimamee jiru nama fuudhee jiru. Maal fuudhee goota koo? Ani moo artiin fuudhee qaba. Ani bara my wife is my art eddan jedhee bubbuleen jira. Ati dhugumaan dhiira. Dhiirummaa keef immoo quba kudhanii siif mallatteessa. Ammoo abdiin kutanne? Si warri dhiiraa duriyyuu amma waan barbaadan namarraa argattanitti damma koo soogidda koo namaan jettu. Nama koo soogidda koo namaan jettu. Deeme abbaa warraa kee bira geessi kana. Dammitu sitti baga miira keetti finyoo biti. Miira? OMG maal jettam? Miira keetti finyoo biti. Yaa Rabbi. Namumallee asuma manatti laa fidda biti deemee akka hin barbaanneef beeksisa akka hin baasneeffaaf manumatti fidda biti nama artii keessa hin galchu. Siini bal haala amma artiin si keessaa danfaa jiru
barsiisaan tiyaatiraa keenya maal jedhe beekte? Garaa sitti fidaa jedhe. Maal godhaatii fidaa nuun jedhe seete. Dhungadhaatii gara artii kanaatti ol dabarsaa. Dhagaa dhungadhu obboleessa. Silumayyuu siitiin dhungachuurra dhagaa dhungachuu wayya. Yaadatu naa dhufe ammas. Siin dhungachuurra dhagaa dhungachuu. Yaa Rabbi amma gaafa kana hundumaa natti baay'iste asirra narra feetoom yoon kufee cabeewu. Sindibu amma cabuun koofaa gaafa baachuu dadhabe. Amma uummanni kun sirumayyuu uummanni addunyaa kana anaatiin maqaa koo jijjiiruu qaba. The father of knowledge naan jechuu qaba. Amma deebi sirriiqaa come back and find. Amma yaada ishiin kaastirraati akka animal science tiyaatira tokkotti how to kiss the stone romance. So find the stone. Akka barbaadi. Wayyo ani siniifaa gadooduka. Kumeetoo gadooduudhaaf hanuuyyuu nangaa atin xaare atin dadhabin. Tole erga jettanii amma akkam ofiisin. Maalaa kumeetoo akkuma boomba bishaanuma kun na jalaa waraabus siin jedhe. Anuma keessaa waraabanika maali hooyi kun? Kana argitee mee xiqqoo gara morma kiyyaa. Wayyo ani siniifaa gubadhu. Akkuma gadi siquun gubaa deemamoo? Maal argitee siin jedhee mee xiqqoo gara magaalaa mee gadi siqi kala. Mee la elektiriikuma maddisiisaa beentalatu. Isallee mana yaalaatti ilaalamtu jedhaan nan deema. Jetteeree? Eeyyee nagaa ta'a. Lakki intala too kophaa kee hin deemini intala tana fakkaattus kophaan geggeechuu afaachuu siin jedhe maal ta'a? Deemu malee jettee kottu. Wayyo obbo Fullaasaa koo ija koo keessa wayina bu'ee jira. Anaa nyaatu maaloo ija si balleechaa geetitti akkoo isiitiin baasa. Maal taatanii aduu keessa gabbaatan odoommichi isin dhayoo maal gootanii gabbaatan sila aduu keessa mana dabtanii mana ciiftanii? Omaan ta'u giiftiidha mucayyoo bareedduun tunnarraa dhoorgiti akka nama tokko garanatti hin jabaattu isin jedhu. Isallee dhugaa keessan jettanii obbo Fullaasaa koo garuu harkicha. Maala dhaabdanii irra keessummaa taate mana seesiftanii buna duddaa adeemtu. Akkasii? Mana seenuu si wayya. Kootu kaa giiftiidha kootu. Iddoo inni ufnaa seenaa si. Tole. Seenaa. Kootu. Fidee alfaadee ma wajjin dhufnaa. Buna dhaabnaa fi buna sii dhaabnaa. Hinta maal gatte gibbii kanatti maal gatte dallaa kana keessa jala fiiddee dhuftee maal sogaa dhufte keetan. Hojjettuu mana arga yoo miti gaaffii akkasii nama gaafachuu eegal. Qabatte sirrii maa qoyyaa katamu barbaadee sirrii. Gasinis yoo adeemsa taate galii seeraa wal rakkoon isaan dhiiramti kaa. Gasinis dursa kumee koo giiftii koo jedhee ija keessa sin ilaalu naan jira. Taate ka dubbiin akka ol qabannetti. Oh my God! Breaking news! Oh, do Denver! Look at that! You see it? Oh my God! You looking like any? God! Oh! It's amazing! Sure. Akkam foonichi sitti mi'aaye siteera so gidditti hin baay'anne qabsiiftu haadha kee baay'ee moonitti toltan. Bonaadha shure gootitti kan onneen gaara leenca haadha kee. Waan ajaa'ibaati buchoo lola addunyaa sadaffaa waraabee dhufe jechuudha dandeessa thank you. Bilbilli koo bar chaarjiin qabu. I know beeka kan bilbilli kee chaarjii hin qabne garuu maal seete beekna.
Osoo dhukaasa tokko hin dhukaasin akkiistiin isaaniin gargar baastu. Bara kana immoo oliin afeera beektamitiire jaalalumaa yoo ta'e malee. Harreemayyuu yoo maqaa ishee bareechitee waamte ofii ishee bahaa fuutee ofirra geessisii galee raajaan biratti mallee hafe. Beet amma gara iddoo keenyaatti hin deebinu? No, maal sitti beektaa bareeddu? Hojjettuun keenya yeroo baay'ee of ajjeesuu jaallatti deemeen ishee motivate ishee godhee du'arraati ishee hoshuu qaba. Please, adieu. No, bareeddu ko. I love you so much. Have a nice night. Okay, bye. Bye. Babe, Yes. sochuu singurata. Yoo afajjeesee hoo jaarsittii tana jala. Yoo of galaafadhe hoo. Najjeessu anuuf. Of galaafadhe. Shuree, hundaan tasgabbaa'e maal hojjechaa jirtaa? Maal waan barbaadee hojjedhe maal si galchi ofin ajjeessu anna jala naftu. Maal jala fiiddaa kana maraatee of ajjeessaa na dhiis. Si namaaf nagaratti of ajjeessuun hin qabu. Shuree, aynaa naa gala garuu ati immoo cimtuu akka taate beeka. Obsaan immoo aannan goromsaa dhugamitiire. Sa'a kanatti immoo obsaafaa qofaamni caalaafaa, badhaaniifaa, bishaatuunfaa obsanii aannan goromsaa dhugaa jiru. Ati immoo bishaatuunfaadhaan gadidha. Obsitee aannanicha inni fudhaatuun siin jedhee bara. Shure. Amma hundi yaara. Aannan obbo Fullaasaaf aannan goromsaa maaltu walitti fida? Raajaa, tasgabbaa'e kooldaa. Tasgabbaa'e. Silumayyuu dhiirri aannan eessaati fidaan jedhee. Inni qabaa beektu waan daa'ima taateef dhabde malee inni qaba. Yaa. Shure, maaliif obsitee aannan goromsichaa inni natti ture? Raja, bineensa gara sareen dutti. Eeyyere mammaasi. Anaaf abbeeraan kee lakkana wal jala lufne laqaataa akkana wal jala tarree mucaa. Nuushu, fuun qocaadhaaf taa'e joobirri nyaati beekaa nyaati hin beeku. Kanuma joobiraati jechuudha. Kanaafuu wasiilli koomuu bu'aa dadhabbii keeti. Nyaata nyaachistee, obaastee, duris ammas nyaata gosa garaa situ hojjetee isa nyaachisee ammas nyaachisaa jira. Kanaafuu aangoon nyaachisu akkuma sii kenname aangoon nyaachisu kanuma keeti nama hojii bara. Shure, bistroo. Maaliin beektaa akka akkas ta'e? Shuree koo ayyaana na keessa jirutu bal jedhee natti himaa jira bara. Mee harka kee dhahee dhugamaa amma waan kun harkuma kee dhahee. Shuree harka irraa nyaannee dhugne kana hin waaqessinaa malee hin rukunnaa siin jedhee malee. Rajan, odoo dhiirri Oromoo deesee akka keete kana taate silaa dubartiin Oromoo giiftii taatee bulti buloodha akkana. Shuree gosaa biyyaadde maal sitti beektaa namoonni baay'ee anaa moodolii na godhachaa jiru. Torban darbe keessa jechuudha. Qeerroo miiliyoonatti lakkaan diree masqalaatti ba'anii aasxaan qeerroo Oromiyaa suura Raajaan dhufatu jedhanii hiriira ba'aa turan jedhan. Mee rabbi naa qurxu jedhamu. Shureen immoo anaan na qurxee jennaan eenyutu akkati aannan goromsaa sana onatti mootiveessi godha. Adaa sun illee hin jiraatu. Mee fidi meeqana? Mee fidi gadhiisisi. Eenyu suuta. Amma immoo ayyaanni goomaallaan jedhaa jira beekaa. Shureen haa jiraattu aannan goromsaa sana haa dhudhaatu nan jechaa jira. Jabaadha. Deemiidha. Yoo ani jaarsa kana duriyyee alaa dhuftee mataa isaa irra isa baatu dhiise anu namaa kana inni baasa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa boqonnaa booda walitti deebineetii jirra. Egaa suuraa sittiin deebi'aati. Mee mudannoon addaa ati jaalallee kee wajjin dabarsite kan ishee gootu jira mee nuuf kaasi. Sirriitti yoo waa'ee bassaatii yaadadhu maantu na dura fiigaa amma garuu boo'u. Maal seetee amma kunoo ani koomeesii jaaladhe siin hin jenne hiree mucattiisan. Amma maarree warri baadiyyaa korraazii ibsatanii mire ijoolleen korraazii barcuma irra gootee odoo funxurree buutu shabolaalaa kana odoo dhooftu achirra dhooftee lafan buuftu ijoollee korraazii hin dhaamte. San booda tokko fiigee dhufee akka ammassaa jaaladheen beekaa hodhu baatirii tana irra ibsinaan jedhe. Baatirii ayi luqqifadhee dhaqee mogolee ihiit irra ibsa bassa matiyya mogolee watakka bassarraa mura. San boodatti tattee bassa matiyya se'ee asii bararee yoo dhaqee itti maramu durriyyeen gandaa cumeen achi ayyaatee fuula kiyya waa tokko nan bifne nama qeerrasa hojii walloo na fakkeessite halkansa iyyaa. Marradhee gara manaa galee
Kana yoom hunda gadhiisin jedha. Egaa yeroo baay'ee jaalalleewwan yookaan sirba wal affeeruu yookiin immoo yoo danda'an walii sirbu ati sirbitee beektaa yookiin affeertee beektaa? Gaafii bishaan gaafattee beektaa ani sirba isii qofaafi miti haadhuma isiitu yoo argu abbama isiitu yoo argu sirbaafan. Wanta akkasiin jedhaan kun hin jaaladha kaama onni wati yerraa jaaladhan tana tana beektaa. Bassaa dhiibaan sirbaa miti waan biraatu isii maal. Maarree sirbi as sirbee fi bishaanuu bishaan qabaa yaa bishaan distii yaa bishaan distii yaa bishaan distii yaa bishaan distii abbeellee kalee argee haatumaan si deessee akkam jirti haatumaan si deessee akkam jirti. Kanaafaa sirbaa fi beektaa maarree haadha laaliin tala fuudhedhanii mire. Sirrii. Sanumaa fi abbaa argee haadha laalee fuudhuuf hin talatti. Waan ajaa'ibaati. Egaa orgeessitaa deebi'uuti. Mee ati amma hojaalallee kee wajjin maalirra jirtu? Amma gaashii hojii jechaadha laali baaliif jira sitti fakkaate. Amma akkuma jalqaba sitti hime laali. Amma bishaan san keessa kaa bishaan sun guutuudha jalqabuma sitti hime. Amma bishaan kun akkan taane hin qorraa jetta laali hoggoma gadi seenan hin qorraa jetta. Nuti immoo oduma walaammannu bishaan nutti oo'uu qabe. Bishaan kun hinoo'a oduma bishaan kana keessatti akkanatti ishiirra gara asirraa kana ishiirra akkana ciisuudhaaf gaan jedhu. Xiffiidhaan afaan keessa gannan bobeessitu seeta. Quuftuudhaaf hin taane maal taate amma achi anis nan aare kan iddeetiin natti ka'ee jira. Achuma shimala kiyya of harkaa hin qaba. Takkittuman qaaruu kana ishii dha'eeni. Bishaan keessatti gadi baashi. Lammaffaa hoggaan itti dabaluudha jedhu bakka dhufee waan naa beeku. Maali inni? Hiriyaashiitti jedhan kaa argasanii hin dhaga'een maal taate. Bakka dhufee waan naa beeku asiisan gaggeettii kana dhadha'ee hibibbaa kiyyaa bishaan keessatti. Kana booda bishaan keessatti achi bishaan dildila jala ganda dabarsee achi poolisiyoonni achi poolisootumti dhufanii too'i bishaan keessa na barbaadanii laal yakka godhedhaniiti bara. Yakkan godhe jechuudha laal. Kan na rukute jechaadha laal. Ishii achi keessaa fudhatee galee ana kan bishaan keessatti kufee jiru na fuudhanii hoggaa 4 isirbeetii keessatti. Ciic! Namni na gaafatu tokko namni bishaan minaan namaan jedhu hin jiru achi keessatti. Amma achi keessa ture hoggaa 4 yoon bahee hidhamee achi keessaa bahu amma kaa ishuma fuudhuudha bahee kaa ammas. Amma xiiqiin na qabee suruma ammas ishuma fuudhadhee hoggaan gadi bahu hoo nama gaafadhu heerumte naan jedhseeta maal taate. Heerumte ijoollee 2. Ijoollee 2 daa'ima 2 qaba. Amma kana booda anis nan aare takkittii takkaan si fuudhan jedheeni tole naan jette. Nan fuudhee kana booda bultii kana hin eegalle kaa. Amma ishiin immoo beektaa ishiinis araqee kana jaalatti. Amma fuutee jecha. Araqee waan ishiin gootu nama nana caalti ishiin immoo hin labalabdi. Maal taate? Azala godhattee galtis hin jira. Manaatitti. Amma araqee kana duddi ishiidhanis wal ta'uu didi. Nanii kee dhiisen gara magaalaa deema. Katamaa dhuftan. Katamaa kanatti hangalee hojiin barbaaddadhee hojii kunoo hojii kanaa kunoo nan argadhee waan galataa argatu kaa jireenyi itti fufaa jira kaam. Akkasitti jira. Mudannoo addaati dhuguma dubbachuudhaafi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa mudannoo ajaa'ibaati ka dhageenye mee otoo jaalalleen kee kun dhufte sin jaalladhaa otoo sin jette daa'imman ishii wajjin fudhachuudhaaf yookiin immoo ofitti simachuudhaaf ati qophiidha. Maal taate kun? Ishiin sin jaaladhaa odoo ishiin jedhecha odoo ishii arge anuu sin jaaladhan jedhaan anuu si jaaladhee naaga deebiin jedhaan laal ishii miti jechaadha laal daa'ima lacheenu fudhattee odoo dhufte ani ammallee ishumattan jira. Daa'ima lacheen oduma fudhattee dhufte surmaayyuu. Baay'ee ishii jaalattaa? Lubbuuti yan kennaa fi maal taate? Haa ta'u ani yeroo baay'ee yeroo sirbituun si beekaa sagalee ajaa'ibaa akka qabdu sitti himee jira kanaan dura mee sirba tokko otoo ishiidhaaf sirbite. Amma laali sirba kana kaasiraa inuman jaaladhaa achi keessa illee taa'een barreessaa fi ture. Mana sirbeeti keessa taa'e nan barreessa. Achi keessatti hangatee ba'e malee jechaadha. Nan barreessaa chuma keessattuu sirbaatan ture laa. Si malee didee garaanko jaalalleetiyaa. Si malee didee garaanko takkiittitiyaa. Wajjin guddannee wajjin barannee qashtiito takkiittitiyaa. Wayyoo. Laal akkamitti na fuuldura deemaa jirti ammaa olaa anuma fuuldura deemaa jirti. Ijoolluma isa wajjin odoo dhuftee surmaayu.
Egaa abdii qabna akka dhuftu yoo kana dhageessu ta'een dhufti jedheen yaadaanis akka kootitti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya golabuuf jirra. Shuraan yaada ishiidhaaf dabarsituu jiraate ati yaada kee kaasitii haa golabu. Ani homaa yaada addaa isin qabu isin odoon taane kabassaati fuudhe sanii yaada qaba. Ani bassaa silaa fudhattee jaartii tee godhattee jaartii mateetii isin amma homaa irraan qabu. Garuu wanni takkaan luka an jaaladhe san jecha luka an bakka koomee an jaaladhe san akka isii sirri dhiqattuutti naa himi sirri naa jajjabeessi jechuun ni barbaada kanuma fixe. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya miiluu jaalalaa har'aa asitti golabneetii jirra. Isinis YouTube keenya subscribe gochuudhaan hamma dhumaatti nu daawwadhaa isiniin jenna. Guddaa galatooma. Egaa xumurreetii jirra. Galatooma eeyyee. Bakka asmara xumurra. Maal gudina mana gahu. Yeroo biraa walitti deemuu dandeenya. Ummee wanni nyaatamoo dhabamellee haraqumallee taatu fiidika. Kaara keebbaan godhaasi. Meenan deemu. Injiroos. Fuula keechana haaqxu haaliyaa.